guyyaa har'aa siitingii ajaa'ibaa ta'e siitingii akkam isinillee jaallattan isinitti mul'isa. Siitingii har'aas ni mul'isu siitingii lama. Siitingiin lamaan kun siitingii ajaa'ibaa isinillee baay'ee jaallattanidha. Kanaafuu siitingii kana isin mul'isa na hordofaa. Tokkoffaa irratti iddoo siitingii kana seentanii scroll gochuudhaan akkana eega seentanii scroll gootanii iddoo aappii jettu kana kunoo as seentanii jechuudha. Aappii kana seentanii tole amma siitingiis maa inni dura mee aappii tokko keessaa filannu mee tole akkuma agartan fakkeenyaaf Light Motion kun aappii kana agartan megaabaayitii meeqa 257 amma maal godha Light Motion aappii megaabaayitii 257 kana megaabaayitii isaa hir'isee isin agarsiisa. Kanaafuu aappii kana mee seenee isinitti mul'isa amma tole na eegaa skiliik godha erga interfeesii kana baasa itti aansee ammoo storage bakka jettu kana kilik godha jechuudha. Sirri seenaa storage bakka jettu kana seenaa tole in seenaa amma jalqaba dagatina aappichi kuni megaabaayitii meeqa 257 tole amma ishi kuno seeneera amma maal godha clear data godha clear data godhe jira balleessee jechuudha. Amma gara duubaa deebi'a. Amma gara duubaa deebi'ee ilaallamee gadi deebi'e. Amma meeqa 180 jechuudha. Akkasuma ammas mee aappii biraa sitti mul'isu mee alibaba.com jedhu kana sitti mul'isu ammas kilik godhee ni seenaa. Tole storage bakka jettu qaba. Clear data godha. Isa kanaanis hin dagatinaa 398 megaabaayitii isaa jalqaba jechuudha. 398 jalqaba. Amma meeqa 337 jechuudha. Kanaafuu aappii megaabaayitiin isin gurgurtate bakka kana seentanii hunda isaatu liqeeffachuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf ammas mee baayinaansii kana clear data godhu meeqa 688 tole na eegaa amma xumura 688 dagatina tole amma gara duubaa deebi'a. Amma meeqa 688 irraa 492 dhufe jechuudha. Egaa kunoo aappiidhaan kanneen keessa deemtanii aappii barbaadan aappii megaabaayitii isaa guddate irra deemtanii liqeeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf isinillee fayyadamaa argaa akka itti gammaddan abdiin qaba. Tolee kutaan siitingii lammaffaa seennaa. Siitingii lammaffaan ammas siitingii lammaffaa bilbila siitingii iddoo gubbaa kana kilik gootanii itti aansuudhaan about phone kana seentan. Warri about jalqaba iddoon seennu developer optionii kana kan argachuudhaaf jalqaba about phone seenuu qabna. Software information bakka jettu kilik gootanii sabooda ammoo build number iddoo jettu yeroo torba cufaaftan yeroo torba kilik gootan wal bira qabdanii jechuudha. Soddaan kutin yeroo torba tuutan takka 2 3 4 5 6 7 yeroo torba yeroo tuutanitti paatarnii isin gaafata ani kiyyawaan banadhee jiruu fi paatarnii bantanii yeroo jettan gara duubaatti kilik gootanii jechuudha. Gara duubaatti deebitan. Egaa gara duubaatti egaa deebitan developer optionii isinii baha jechuudha. Developer optionii kun egaa isinii bahee isarra seentanii gara olii deemtan. Gara olii deemna nama deemna kuno window animation scale transition animation scale animator duration scale iddoo sadiin kana sirrii waa sirreessina jechuudha. Innis maa inni speedii bilbila keenyaa hir'isuu fi dabaluu jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba eessarra jira kan bilbila keenyaa hundaatiyyuu kunoo jalqaba akkana jira. Animation scalein 1x irra jira sadiin isaatu jechuudha. Iddoon agartan sadiin isaatu waan irra jira. Amma fakkeenyaaf mee bilbilli speedii kiyyaa amma dalaga akka dalagaa kunoo akka dalaga. Ishi amma mee hir'isa isinitti agarsiisu ture amma mee eegaa. Speedii isaa hir'isa isinitti agarsiisa. Amma mee ishi gara 5 godhu. Kanas 5 godhu. Agartamitti amma halal. Gannaa baasuudhaaf hagana ture jechuudha. Hagana ture. Amma siitingii aseenuu siitingii na banamuuf kunoo hagana ture na banamaa jechuudha. Meesha kanas ammas waan biraa keessatti fakkeenyaaf dispilay seena yoo gartanii jiraattan na banuuf suuta turedha. Isa kana sirreessuuf ammoo siitingii sun baay'ee isin gargaara. Gara siitingii sanii deebisanii gara siitingii sanii deebi'amu.
speedii isaa baay'ee qannasa. Yeroo isa qannaftan baay'ee qannasa. Sirreeffachuuf ammoo maal gootanii windoo transition animator kan sadii noo jechuudha. Of gootan. Amma kana of godha. Isa lammasfaaf of godha. Isa sadaffaatis ofuma godha jechuudha. Amma deebi'ee jira jechuudha bakka duraanitti. Amma kun hanga barbaade gad illee amma naa deebi'e jechuudha. Sitingii sana ofirra dafee naa banaamu. Isa kana. Egaa sitingii kun lamaan akkasitti tolee abdii qaba. Viidiyoo kana isinillee fayyadamaatii laalaatti akkasitti fayyadamaa isin jira tolee. Aga viidiyoo itti aanutti deebinutti nagaan tura. Baay baay.